Dhaggeeffattoota keenya mi'aarra akkaataa moobaayiliin keenya yoo iskiriin isaa cabee jiru akkamitti kan ilaallee adda baafachuu dandeenyu sababumatti akka ilaaluu dandeenya jechuudha. Ispiikaraas, iskiriinaas fi maayikiis dalaguu jira moo dalaguutti hin jiru, cabee jira moo cabee hin jiru haalatti adda baafachuu dandeenyu asirra ilaalla. Dura kaamera godhaaf tokkoffaa irratti as tuquu qabna. Foon dhiiraa keenya ni bananna. Eegamannee booda sakriikoorii star hashkii 0 star hashkii hin xumne jechuudha. Xumne daarektidhi gara kanaan nu baasa jechuudha. Tokkumatu iskiriinii moobaayilii keenyaa cabee jira moo cabee hin jiru adda baasuudhaaf bakka tachi jaamu kana xumna. Fakkeenyaaf iskiriinii keenya yoo asirra cabee jiraate iddoo kanarra yoo cabee jiraate iddoo dalaguu fi dalaguu dhabuusaa akkana xumne adda baasuu dandeenya jechuudha sababumatti. Yoo iddoon xumne kun dalaguu ta'e iskiriinii keenya guutumaa guutuu bakki isaan dalagu jechuudha laaftumatti jechuudha. Kabiraa immoo ispiikara keenyaas vaayibireeshinii illee akkanatti vaayibireeshinii keenyaas dalaguu kanatti salphatu adda baasuu dandeenya jechuudha laaftumatti jechuudha. Kaameraalee akkasumatti verziyoona isaatis akkamitti asuma ilaaluu dandeenya jechuudha. Qalaalumatti iskiriinii keenya cabee fi cabuu dhabuu yoo moobaayiliin keenya duraa kufe haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Galatooma.